argamtan dhageyna qiyya kan kabajaa fi kan jaalalasan akka qabu sinin jaba akkuma jirtanitti warra nu YouTube channel qiyya faaraa taatan subscribe fi like share gochuun maatii keenya taa'u sinin jecha hordoftoota qiyya arra barumsine qabada yaadde telegram keenya afaan oromootti jijjiiru jechuudha waa hunda isaa jechuudha. Miseejii nuuf seenuu nama dabalee nu dhabee akkuma afaan oromootiin beeknu waa hunda dubbifachuu dandeenyu nuuf ta'a jechuudha. Akkuma telegiraamii qiyya agartan mata duree fi wanti hundinuu akkuma jiruun afaan oromooti jechuudha. Alhamdulillah afaan oromoo kan sadarkaa kanarra gahan jechuudha. Wantoota biraatiin ammallee hin dhufne jechuudha. Googilii fi wantoota kanarratti hin beekamne jechuudha afaan oromoo. Kanumaafuu akkaataatti jijjiiruu dandeessan afaan oromooti telegiraama keessan kana hundoo waliin ilaalla jechuudha. Egaan hordoftoota qiyya kana gochuudhaaf alhamdulillah wanti hundinuu nuuf laafee jira jechuudha. Hordoftoota qiyya afaan oromoo sadarkaa kanarra otoo kana caalu nuuf ta'e gaariidha. Googilii faadha irratti akka silaa afaan oromootiin waa hunda raawwachuu dandeenyu nuuf ta'e gaarii ture amma telegiraamaan jechuudha. Ilaa feesbuukii illee hayyama godhee jira jechuudha. Telegiraamaa fi feesbuukii jechuudha. Feesbuukii illee barumsa biraa keessatti kan ibsinu ta'a jechuudha. Amma waliin telegiraama keenya afaan oromootti haa jijjiirru. Okay, hordoftoota qiyya liinkii isaa viidiyoo qiyya jala isiniif nin kaa'a. Achi jala seentanii ifama liinkicha isaa viidiyoo qiyya jala akka dhuftaniin telegiraamiin afaan oromoo jaasarratti akkuma agartan as guddifatanii viidiyicha isinii waraabaa jiru kana jala tuquudhaan wanti godhachuu dandeessan jijjiirachuu dandeessan asirra cuqaaftanii jechuudha. Haaluma cuqaaftanii gara afaan oromootti siif deebisee jechuudha. Kunaan waan naan juulaale qiyya waan duraan deebisee jiruuf ati durumaa'u qorqabbii qooqaa kana fayyadamteera afaan oromoo ati yeroo ammaatu qooqaa kee qindoominaan keessatti jijjiiruu ni dandeessaa naan jechaa jira jechuudha. Kun akkuma agartan tolaan jechuudha. Akkuma agartan wanti hundinuu naaf jijjiiramee jira jechuudha. Meesaajiileen wanti hundinuu amma as keessatti argamu hanga ammaa ergaawwan as hin jiranii jaa nama haara jechuudha. Kunoota jechuudha viidiyoolee garaagaraa jalatti ammoo wanti siif oolaalee ergaa soqamee kunoo as inni kunilleen telegiraamonni kunilleen barsiisota keenya jechuudha. Abdulaappii jechuudha. Telegiraama keessan seentanii yoo seerchi gootan barumsa adda addaa asirraa argattu jechuudha. Kunoo haalummaa asirra agartaniin barumsi wanti inniif dhiisin hin jiru jechuudha. Barsiisaa keenya cimaadha jechuudha. Alhamdulillah namoonni barumsaaf yaada qabdan namni kamuu barumsarraa duroomuu hin danda'u waan ta'eef hordoftoota qiyya haaluma kanaan jala deemtanii telegiraama isaallee irraa barachuu dandeessan jechuudha. Kunoo amma walumaa gala telegiraama qiyya afaan oromootti jijjiireetiin jira jechuudha hordoftoota qiyya. Kunoo akkuma agartan guutuun guututti ani telegiraamna qiyya naaf hojii eegalee jira jechuudha. Warroonni barumsa dabalataa barachuu barbaadan immoo YouTube warroonni keenya gabaabsisoonni hedduutu jira. YouTube keessanirra galuudhaan kana jettanii search gootu. A B D U
Abdul. Abdullah Search. gotan ya search gotan kono YouTube channel saya kana ada kanan subscribe gotan mallattoo dawana fakkaattu kana kan gubbaa kanarratti halluu gootanii on godhachuu qabdu jechuudha. Kono akkuma asirraa agartan wanti inni asirra barreessaa jiru jechuudha. Kana barumsa adda addaa asuma jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyya asumaan YouTube kiyyallee Abdurazak. abdi gochuudhaan haala Search. kanaan search gochuudhaan kunoo akkuma asirratti wantoota adda addaa as jala argachuu dandeessu jechuudha. Subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalamaa isin jecha haga barumsa biraatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu isin jira hordoftoota kiyya.